jirtu kabajamuuf jaallatamoo keenya. Egaa yeroo baay'ee akkamitti yuutuubii irratti viidiyoo gadhiisuu dandeenya? Viidiyoo karaa meeqa gadhiisuu dandeenya kan jedhu, akkasuma viidiyoo gabaabaa karaa yuutuubii gadhiisuudhaaf akkam gochuu qabna kan jedhu karaa salphaa isinitti agarsiisa jechaadha. Tole, viidiyoo gadhiisuudhaaf yeroo tokko chaanaalii keessan keessa erga seentaniiti guutummaa guutuutti gaafa yuutuubii keessa seentan, yuutuubii aappii keessa gaafa seentanii haala kanaan isiniif fida. Egaa yeroo tokko bakka milikkita ida'uu kana cuqaastu jechaadha. So haala kanaan asitti kan isiniif galuu qabu. Viidiyoo gabaabaa gadhiisuuf isa jalqabarra jiru kana cuqaastu. Viidiyoo guutummaa gadhiisuudhaaf lammaffaarra jiru kana cuqaastu. Laayivii seenuudhaaf isa sadaffaarra jiru kana cuqaasuu dandeessu. Hiriyoota keessan duukaa laayivii seenuudhaaf haala kanaan cuqaastu jechaadha. Arfaffaarra kan jiru kana akkasuma barreeffama poosti godhuudhaaf isa xumuraa kana seentu. So fakkeenyaaf viidiyoo gabaabaa gadhiisuu yoo barbaadan yeroo tokkoffaarra kan jiru kana cuqaastaniiti. Egaa isin ceesisa jechaadha. Addana gizeen bakka kanas hin fidu. Maal taasistu bakka sekoondiin jiru kana fakkeenyaaf yoo daqiiqaa tokko gadhiisuu barbaaddu ta'e bakka kana cuqaastu jechaadha yeroo tokko. Yeroo tokko gaafa akkas cuqaastan sekoondii 60tti jijjiiree jira. Addana bakka kunoo milikiin viidiyoo jiru kana seentu jechaadha viidiyoo gadhiisuudhaaf. Egaa yeroo tokko gaafa seentanii kilippii keessan gashaa jedha. Viidiyoo filattan sana gashitu jechaadha. Viidiyoo filattan sana erga cuqaastaniiti neekstiitti ceetu jechaadha. Kana booda fakkeenyaaf viidiyoo kana gadhiisuu hin barbaade haala kanaan hin cuqaasa jechaadha. Argaa jirtu viidiyoo kana erga hin cuqaasee booda ofiisaatii gara kanatti na fida jechaadha. Argaa jirtu. So egaa haala kanaan viidiyoo kana maal gootu? Neekstii gootu. Neekstii erga taasistanii booda waan barbaadan irratti barreessuu dandeessu jechaadha. Waan barbaadan keessan irratti barreessuu dandeessu. So haala kanaan tokko fe'uu dandeessu. Amma ni fe'uu waan hin barbaanne isinitti agarsiisaa waan jiruufi fe'uu hin barbaadu duubatti hin deebi'a. Egaa viidiyoo guutummaa isaallee viidiyoo dheeraallee haala ammaan gashitu. So viidiyoo dheeraa gashuudhaafis haala kanaan gisee isin seentanii gara gaalerii keessanis hin geessa. Gaalerii keessan kana keessatti viidiyoo filattan sana viidiyoo daqiiqaa dheeraa sana gashuu dandeessu filattanii jechaadha. So salphaadha. Egaa itti aansee amma isteeppii tokko isinitti agarsiisaa hin barbaadu. Fakkeenyaaf barreeffama poostii gochuu yoo barbaaddan yuutuubii irratti barreeffama poostii gochuudhaaf create post kan jedhu kan isa xumurarra jiru cuqaastu. So fakkeenyaaf suuraa fi barreeffama gadhiisuu osoo barbaaddanii jalqaba irratti suura keessan cuqaastu jechaadha. Suuraaf barreeffama gashuu yoo barbaaddanii suura tokkoo fi fakkeenyaaf jalqabarra kan jiru kana gashuun barbaadaa jennu. So neekstii jenna jechaadha. Garuu immoo teeksti kan jedhu barreeffama barreessuu barbaaddu ta'e teekstii kana cuqaastu jechaadha. Teekstii gaafa cuqaastanii bakka kanatti suura barbaadan barreeffama barbaadan barreessitu jechaadha. So fakkeenyaaf ani gaaffii tokkoon barreessa jechaadha. Fakkeenyaaf akkasitti barreeffama tokko barreessee jira jechaadha. Oromoo ta'uu kee maaliin ibsitaa? Egaa irra deddeebitanii ediitii godhuu dandeessu. Argaa jirtu nan dogoggore danatti. Oromoo ta'uu kee maaliin ibsita kan jedhu kana poosti godhuu nan danda'a jechaadha. Isiniif galee fakkeenyaaf kana poosti gochuu nan danda'a. Lakkii barreeffama kan biraan poosti gochuu qabaa yoo jennes barreeffama kan biraa poosti gochuu dandeenya. Egaa barreeffama kana erga poosti gootaniiti haala kamiin dhaqee ta'a barreeffamni kuni haa ilaallu. Yeroo darbee barreeffama poosti godhee waan jiruuf jechaadha chaanaalii irratti. So egaa haala kanaanii koominiitii kan jedhu kanarra seensisa fidee barreeffama poostii ta'e jechaadha. Egaa barreeffama haala kanaan poosti gochuu dandeessu. Suura kun haala kanaan poosti gootu. Barreeffamni illee kun duukaa jira.
So tootaalii barreeffama duwwaa kan poost godhee waan qabuuf isinitti agarsiisuu danda'a. Akkaataa erga poost gootanii booda haala akkamiitiin yuutuubii irratti nuuf lakkisuu danda'a kan jettan. Kun vootiidha. Kun yaada jechaadha. Yaada isin gadhiistanii namoonni irratti kennanidha. Tootaalii barreeffama duwwaa gadhiisuun immoo salphaadha jechaadha. Karaa isinitti agarsiiseen jira kunoo. Barreeffama duwwaa haala kanaan gadhiisuu dandeessu. Ilaaluu dandeessu. Barreeffama duwwaa haala kanaan gadhiistu. Haala nama isinitti agarsiiseen gisee gadhiistanii akkasiin jechaadha kan inni galu. Kanaaf egaa barnoota guyyaa har'aa keessatti waan hedduu akka hubattan abdiin qaba. Waan isinii galuu didee immoo waan yuutuubii irratti gaaffii isinii ta'e immoo koomentii irra kaa'aa. Galatoomaa, turtii gaarii.